Sividera galata fulfina ammumaan danda'u. Otoo sintaane mana kooti baay'ee aan addanan ga'u. Sividera galata fulfina ammumaan danda'u. Otoo sintaane bara hamaa kana aan addanan ga'u. Haleluuyaa. Nagaanii faraarrii gaarummaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota obboloota koo mara keessaniif nagaanii faraarrii waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa amma ammaatti shaanxaa ilaalaa jirtu malee maal akka ta'e argaa hin jirtani. Waaqayyoo bara hamaa keessa nu dabarsee nu ceesisee nu gargaaree jennaanii nama arraa taane jechuudha. An obboleettiin keessa faanuun namoota baay'ee keessanii fi gaafii ta'uu danda'a jechuudha. Amma ammaatitti kan ilaalaa jirtanii jechuudha. Waaqayyo galatoomuu gooftaan isin haa eebbisu isin jechuun jaalladha. Ani obboleettiin keessa Saawud Arabiyaa keessa kan jiru baay'een keessan hin beektu jedhee yaada. Egaa yeroo Saawud Arabiyaa dhufu shaanxaa kana qofadha kanan fidadhee dhufe. Shaanxaa kana keessatti daabboo qoloon jira. Akkasuma barbareen tureera. Shiroon tureera. Kanan biyya kootii fidee dhufe akkasuma uffataadha jechuudha. Uffanni baay'ee miti. Garuu waaqayyo gaafa nama eebbisu uffata iyyuu kan namatti uffisu waaqayyoodha. Miti waan kan biraayyuu jechuudha. Kanaaf shaanxaa lama kan argaa jirtanii jechuudha. Egaa waaqayyo gooftaan boojuu nama marrachiisee harka guutee nama galcha. Duwwaa yoo baaneyyuu harka guunnee kan nu galche waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Isa kanaaf guddifnee waaqayyoon hin galateeffanna. Egaa obboloota koo taa'ee isinitti haasa'uun jaalladha jechuudha. Nuti kaleessas waan nyaannu waan dhugnu dhabnee miti kan biyya keenya baanee gara biyya ormaa kana dhufne. Garuu isa caalu jireenya fooyya'aa jiraachuudhaafi. Galanni waaqayyoof haa ta'u karaa hundumaa nu gargaareera. Biyya ormaa keessattis yoo waaqayyo nama gargaareen jiraachuun in ulfaata. Biyya ofii keessattis immoo yoo waaqayyo nama gargaareen jiraachuun in ulfaata. Karaa kamiyyuu ilmaan namaatii fi jireenya kan qajeelchu waaqayyoodha. Lafa waaqayyo hin jirre lafa waaqayyo nama gargaarretti namni waanuma tokko milkaa'us ta'e fiixaan ba'umsa argachuu hin danda'u jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana yoo akka namaatitti yoo ilaallu baay'een keenya gara biyya keenyatti deebi'uudhaa fi haamileen keenya humni keenya baay'ee tokko gadi bu'aadha. Sababbiin isaas haalli biyyi keenya irra jirtu yoo arginu gara biyyaatti deemuu otoo hin taane biyya keessaa baay'ee nama godha. Haa ta'uyyuu malee immoo haala kam keessattuu kan nama oolchuu, kan nama jiraachisu, kan nama gargaaru waaqayyo waan ta'eef haala kam keessattuu taanaan nuti haala amanachuus hin qabnu, haala ilaalles raafamuu hin qabnu, haalli nagaa ta'eef, biyyi nagaa ta'eef du'aan oollu, qormaataan oollu, yoommoon biyyis raafamee biyyis nagaa dhabeef immoo lubbuun keenya hin darbiti jechuu miti. Yookaan immoo bakka raafamuu nama kana hin barbaachisu. Garuu biyya tokkoof nagaan baay'ee barbaachisaadha. Gammachuutti jiraachuudhaaf. Boqonnaa taara galfeetti jiraachuudhaaf abdiitti jiraachuudhaaf nagaan baay'ee barbaachisaadha ilmaan namaatiif. Egaa haa ta'uyyuu malee haala kam keessattuu kan nama jiraachisu waaqayyo ta'uusaa beekuu danda'uu qabna. Isa kana yoomiyyuu irraanfachuu hin qabnu. Haala kam keessattuu kan nu gargaare waaqayyo akka ta'e beekuu yaaduu xiinxaluu dirqama keenyadha jechuudha. Kan hin taane taanaan haalli yoo nagaa ta'e waan jiraannu waan hin duune nutti fakkaata yoo ta'e yoommoo haalli raafamaa ta'e haalli nageenya yoo booraa ta'e hin duuna hin banna yoo nutti fakkaate nuti akka dhaa galaanaati jechuudha. Asiifachi kan raafamnu jechuudha. Kanaaf namni yeroo hundumaa waaqayyoon amanannaa isaa godhate garuu inni hin micciqu inni jabaatee hin dhaabata. Haala kam keessattuu jechuudha. Inni isa nama akkasiiti kan oolu. Nama tokko sodaa irraan kan ka'e yaaddoo irraan kan ka'e otuma nyaatu kan huqqatu otuma uffatu kan itti qorru otuma deemus immoo
kan bibirratu danuu isaatu jira. Sababbiin isaa namni suni utubaansaa yookaan immoo irkoonsaa haala waan ta'eef jechuudha. Haalli hin geeddaram hin jijjiirran. Akkuma gammachuun jiru gaddi jira. Akkuma boo'ichi jiru immoo kolfis jira. Akkuma immoo nagaan jiru nagaa boora'uun jira. Nageenya boora'uun jira. Waan baay'ee jira. Argachuun akkuma jiru dhabuun jira. Har'a yoon an argadhe boruu wannan dhabu natti fakkaatu yoon ta'e kanan qabu sana itti fayyadamuu hin danda'u. Yoonan immoo har'a yoon dhabe boruu wannan argadhu yoon itti hin fakkaanne boruu argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf haala kam keessattuu namni waaqayyoon amanatee ilaalcha isaa sirreessee yoo jiraate haala kam keessattuu hin jiraata jechuudha. Nagaan isaas eegamaa hin ta'a. Kanaaf ani obboleettiin keessaan ka'a. Amma guyyaa iftaan jechuudha. Gara eerpoortii yoonaan deemu viidiyoo isiniif waraaba. Eerpoortii Saawudii sinan daawwachiisa jechuudha. Yoo galinaan jedhan bakka eerpoortiin xiyyaarri Itoophiyaa sin fudhadhaa yeroon kee ga'eeraa gara maatii kee gara lammii kee deebi'uu qabdaa yoonaan jedhani maalan godhanii dirqama kooti nan deebi'a jechuudha. Nan gala jechuudha. Yoommuun qoyi xiqqoodha xiqqoo hojjedhu yoom gana xiqqoo si hafaa eebbi kee xiqqoo si hafaa naan jette immoo bakka nan deebi'a jechuudha. Kanaaf eerpoortii keenyatuma walii wajjin ilaallasanii jechuudhaan inni kan biraa obboloonni keenya kan Saawud Arabiyaa keessatti rakkinaaf gidiraa guddaa keessa jiranii nuti yeroo Saawudii keessa baanee gallu isuma dhugumaa gadda baay'ee nutti dhaga'amuu danda'us qaba. Eessayyuu biyya kamirraayyuu kan jirru yoo gara biyya keenyatti gallu obboloota keenya yaadachuu qabna. Yeroo biyyuma ormaa kana keessatti nyaannu yoo dhugnu obboloota keenya gidiraa keessa rakkina keessa beelaa dheebuu keessa qorra keessa jiran kana yaadachuu danda'u qabna. Yeroo ammaa kanatti naannoon ani jiru kun hin qorra jechuudha. Obboloonni xiqqoo naannoo Riyaad inni iyyuu hin qorra jechuudha. Amma yeroo ammaa kana ganna waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo immoo gaariidha. Egaa gooftaan karaa qaba. Karaa isaaniif haa banu jenna malee waan hin biraa maal jenna. Guyyaan kunis hin darba. Hunduma keenya yoo obboloota koo waan waaqayyo nu gargaareef carraa kana argannee gara biyya keenyatti deebi'uu dandeenyeerra. Inni kaan warqee bitatee shaanxaa guuttatee waan meeqa guduunfatee gala. Inni kaan immoo lubbuudhaan gala. Inni kaan immoo lubbuu isaatu dhabee asumatti hafaa. Waan baay'eetu jira obboloota koo waan baay'eetu jira kan lafee namaa cabsu. Oduma kolfuu barbaannu akka nuti hin kofalle kan nu godhu. Kan akka ilkaan keenya akka dhokfannu nu taasisu danuun isaatu jira. Garuu immoo waaqayyo gaarii waan ta'eef hundinuu gaarummaadhaaf jennee fudhanna. Saba keenyaaf, lammii keenyaaf, obboloota keenyaaf waaqayyoon hin kadhanna jechuudha. Isuma dhugumaa jechuudha. Bakka keessattuu giseen taa'ee yaadu'anii biyya Saawudii kana yoo nan ilaalu waan warri hirmii wajjin nyaadhu natti fakkaata jechuudha. Sababbiin isaa obboloonni achi keessatti cunqurfamaa jiran suni bishaan malee, midhaan malee. Bakka amma kana kan hin jenne aamilee namaa cabsa. Amma kana kan hin jenne lafee namaa cabsa jechuudha. Hin beeku garuu waaqayyo guyyaa fide obboloota koo. Waan hunduma caalaa biyya keenyaaf waaqayyo nagaa buusee biyya keenyaaf akka dabarsu waaqayyoon kadhadhaa malee biyya ormaarraa gara biyya ormaatti godaanuudhaaf waaqayyoon hin kadhatiin obboloota koo. Uffatan biyya ofiitti bareedanii waan hundumaa biyya ofiitti bareedu isuma dhugumaa jechuudha. Kanaaf lammiilee keenya biyyoota garaagaraa keessattuu biyyoota arabaa keessatti obboloonni keenya kan cunqurfamaa jiranii waaqayyo akka karaa saaquu hidhaa kana keessa akka isaan furuu obboloota koo du'aa wajjin jiraatu maraatu wajjin jiraatu isa rakkina isaanii beela isaanii dheebuu isaanii qorra isaanii malee yoo jechuudha. Namni yoo isa biratti du'u arguu jechuun nama wanti amma namaa ga'u nama biratti du'u jechuun nama biratti maraatu jechuun nama biratti beelaan dheebuudhaan du'u jechuun baay'ee lafee namaa cabsaa baay'ee aamilee namaa cabsaa. Egaa waaqayyoon waan hundumaa gochuu danda'u immoo inni karaa qaba furuudhaaf baasuudhaaf oolchuudhaaf inni karaa qaba waan ta'eef yeroo hundumaa saba keenya hin yaadannaa yeroo hundumaa obboloota keenya kana hin yaadannaa maaltu beeka waaqayyo gooftaan oolchuu danda'a baasuu danda'a eenyuyyuu sin hin furu mootummaan keessan lammiin keessa sin dhiiseera sin barbaachan qabdu jechuu ni danda'u. Inni waan hunduma keessa inni isa jabaa keessa inni isa nyaata keessa waan nyaatamu isa jabaa keessa waan mi'aawu namaa kennuu danda'u
waaqayyo saba kanaaf obboloota keenya kanaaf iyya keenyarraan kan ka'e kadhata keenyarraan kan ka'e furuu danda'a baasuu danda'a obboloota koo yeroo hundumaa obboloota keenya yaadanna waaqayyo sinaa eebbisu yoo fudhannee galleeyyuu warqee meetii yoo fudhannee galleeyyuu yoo boorsa guuttannee galleeyyuu akka waan qabannee galleetta osoo hin taane akka waan duwwaa galleetti nutti dhaga'amuu qaba. Sababbiin isaa maaliidhaaf? Uffanni soo ta'e innuma wanta dhumuudha wanta darbuudha jechuudha. Wanta har'a fudhannee gallu kun hundinuu dhumuu danda'a. Garuu as keessaa otoo lubbuu tokko fudhannee galle lubbuun sun hammame kan qarshiin hin argamne kan namaan hin argamne kan wanti tokko beekumsaaf ogummaa tokkoon hin argamnedha lubbuun jechuudha namni jechuudha. Kanaaf obboloota keenya asitti dhiifnee ogallu rakkina gidiraa keenyatti dhiifnee ogallu garaan keenya aadatu gala malee gammachuu guutuu gallee yaaduun akka kootiitti jechuudha. Duraanillee amma gaafa yaadu baay'ee tokko natti dhaga'ame akka kootiitti isuma dhugumaa jechuudha. Egaa obboloota koo waaqayyo hin komatamuu karaa kamittiyyuu immoo waaqayyo gaariidha. Yeroo hundumaa nuti maqaa waaqayyo waammanna waan ta'eef inni nu oolcha. Waaqayyo sinaa eebbisu obboloonni amma gara biyya keessanitti galuun isinitti yaaddoo ta'u isinitti ulfaatu. Karaa kamiin waaqayyo nama jiraachisa waan ta'eef gara biyya keessanitti galuu hin sodaatina. Saba ofii wajjininis gisee tokko rakkina dabarsuun gidiraa dabarsuun jaalala biyyaa jaalala namummaa nama qabsiisa waan ta'eef namni gaafa rakkinaas gaafa gammachuus yoo wajjin hirmaate kan jaalalli nama sanaas namoota sana gidduus cimaa kan deemu jabaachaa kan deemu ija godhachaa kan deemu lafa bal'inaa qofaatti biyya keenya jaallannee gisee gidiraamuun biyya keenya jibbina yoo ta'e. Kun jaalala biyyaan agarsiisu akkuma har'a biyyi keenya nagaa dhabde kana biyyi keessa jiru kunis immoo guyyaa tokko nagaa dhabuu danda'a diigamuu danda'a hin beekamu. Akkuma Beeruut ilaaltan Beeruut yeroo baay'ee biyyi Beeruut natsaannatii qabdi isheen akka Itoophiyaati jechuudhaani. Dhaloonni baay'een Itoophiyaawwan keessattuu gara Beeruutiin baay'ee godaanaa turre baay'ee deemaa turre. Har'a garuu biyyi suni ammam akka jijjiirama guddaa akka agarsiiste kana ona isin jedhu ammam ekonomii ishee akka gadi bu'ee rakkinatti gidiraatti akka ishiin galte hundumti keessan hin beektu sin dhageessus. Kanaaf haala hin amanannu biyya keessa jiru hin amanannu wanta ijaan argamee mul'atu hin amanannu gara isan argameen hin ilaalla isas immoo abdiin hin eegganna abdiin immoo nu yeellaasisu yeroo hundumaa gara waaqayyo ilaala waaqayyo gargaaraadha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Kanaaf biyya keessanitti galuu hin sodaatina. Isuma dhugumaa jechuudha. Waan tokko hin sodaatina. Kontiraata keessa fixxanii biyyi keenya akkana kana keessa jirti jettanii galuu kan yaaddaa jirtan. Galuudhaaf kaatanii kan gaabbitan. Otoo hin jaallatiin kan dabalattan. Obboloota koo waaqayyoon nama jiraachisa. Isuma dhugumaa jechuudha. Waaqayyotu nama jiraachisa. Kanaaf akkasitti yaaddanii sammuu keessan of hin dhukkubsina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinan jaaladha isinan kabaja. YouTube keessa subscribe fi share akka gootan immoo jaalala isinan gaafadha. Waluma wajjin itti fufnaa wal bira jirra. Yoo airportiin na dabarse boolee ge'eenan isiniif erga. Yoommoon airportiin immoo ati maal gochuu amma galta'uu naan jedhan kan beeku waan ta'eef sanarra achirra geetan jechuudha kanan ilaalu. Kana masitti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u isinan jaaladha isinan kabaja. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sheerii obboloota keessaniif sheerii gochuun dagatinaayi. Akka laayikii godhan akka sabiskiraayib godhan akka jajjabeessitanii akkasuma akka na gargaartanii affeerraa kootii karaa kanaan iyyuu yoo wal gargaarre jechuudha. Namni tokko fiigeessa iyyuu hin gahu. Namni kopaasaa milkaa'uudhaaf fiigeessa iyyuu hin gahu. Namni waan qabu keessatti namaaf sheeriin goone namoonni gargaarre qabeenya qabaachuu danda'a yookaan beekumsa yookaan ogummaa qabaachuu danda'a. Waan qabu sana yoo namaaf hin qoodin namni sun guddachuus ta'e eebbifamuus hin danda'u. Namni tokko garuu gaafa namaaf qoodu namni sunis yoo namaaf qoodu akkasitti beekumsaan ta'e ekonomiidhaan ta'e karaa hundumaaniyyuu diinagdeedhaanis ta'e biyyi tokko namni tokko jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf wal tumsuun wal gargaaruun wal guddisuudhaa fi waan gaariitti wal gargaaruun bareedaadha. Waan hamaatti garuu irraa wal gorsuu fi irraa wal deebisuun bareedaadha. Gooftaan isin haa eebbisu isinan jaalladha obboloota koo isinan kabajaa.
Egaa warri natti inaaftan immoo inaaffan keessanii akkam galtii otoo hin taane anaafis guyyaan kun naaf haa dhufu akka jettanidha malee akkasumas immoo nagaan biyya kootiitti galuudhaaf guyyaan kun naa dhufuusaa kana gammaddanii baay'ee keessan nan beeka hunduma keessan jechuudha. Sinan jaaladha sinan kabajaa fayyaa naaf ta'a eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha obboloota koo.